Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jirra jirtu Oromoo. Ganama kana kan deema bulle qursii nyaachuu akkas baane turre yeroo baanu waan ajaa'iba wayii kan arge wallahi. Ijoollee Oromoo ijoollee xixiqqaadha baay'een isaanii waggaa 5 6 7 ijoollee Arsiiti. Jarri kun sadanii tokko xiqqishuun tokko viidiyoo kee waraabee asiniin agarsiisa. Viidiyoon sun qulqullina hin qabu haala naaf hin mijanne wayii keessatti waraabee jechuudha. Beekadhaa biyya kanatti naannoo sanatti kaameeraa namatti qabu sanatti hin tolle ture. Hin barreessu waan ta'eef fadhiyaa na fakkaate. Achiin zimjeetuma ragaadhuma viidiyoo xiqqoo tokko waraabee Oromoon guutuun arguu qaba jedhee. Ijoolleen tun lammanii sadii takka keessaa birrii 30 qabdi. Birrii Itoophiyaa kana 30 jechuudha. Saniin iyyuu sooftii bittee gurgurti. Sooftii sana bakka nuti teenya hiriyoota kiyyeenya wajjin buna dhugaa qursii nyaannee buna dhugaa jirrutti dhuftee sooftiin irraa bitinaan jette. Sooftii kana maatti gootee gaafa gadi buusee gaafa abbaan kiyya haala qabu abbaan kiyya akkasii yaada akkasii waan baay'ee seenaa gara nyaatu dubbatanii viidiyoo sun qulqullina dhabaatu iyyuu malee kuma viidiyoon kana ilaalaati. Oromoon waan kana laaluu qaba garas ijoollee karaarra galchu ijoolleen kun umurii kanaan duriyyee si taphatee karaan deebisuu hin qabu. Daa'ima akkasii gartee yoo abbaan illee rakkataa ta'e abbaa sanas hojii uumanii fi ijoolleen kun maallaqa kana kan kadhataa jiranuu fi hojii uummatuudhaaf malee wanna biraatiif miti jechuudha. Anaguu birrii 30 kadhatanii akkuma isin arguu jirtan viidiyoo kana keessatti ilaaltanii meeqamiif viidiyoo kana daawwadhaa. Kana meeqaan bitta guutuu isaati? Asii biyyaanees ati ijoollee isaati? Arsii. Hojjetu hojjetarta? Awwala wajjin hojjennee eegalimmoo abbaa fayyadamu siimatu isillee gurguradhee baafadhaa birrii keessa reeffadhu sooftii sirree sakotti eessa? Ati ijoollee isaati? Arsii eessa? Nattaasa'i si waraabee Ijo aadaan qabdu? Aadaan abbaa qabdaa? As abbaan jiru hanke? Asuma jiran ati hoo Arsiidhaatis? Abbaan hin jiraatin jirtu. Kana gurgurtee ittiin jiraata jechuudha. Kana guyyaatti ni gurgurta? Aywa isin lamaan kuni kanuma sadeen keessa kan gurgurtan jiraattu? Taa'ib asoo mana gurguraarta. Ati gattaa asoo mana gurguraarta. Mana sooftii kalee gurguradhee Daa'ib anamma kaartoonii tokko sini bita kaartoonii tokko meeqa bita asi taasisan keessanuu? Naa buuse. Sadan meeqa sini bita kaartoonii tokko? kaartoonii lama sadan sabri sagaltama bitamti? Sadan sagaltama bita. Qoy gaman zara Qoy nan kennaaf yaam. Atis qoy. Si hunda keessaniyyuu hojii isinii baasee deema jechuudha. Kan biraa barbaadan? Kan biraa maal barbaadan? deebisanii bituu Waalaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ijoollee keenya gartee ijoolleen kun ijoollee Arsiiti, ijoollee Oromooti, ijoollee sabiyyii gartee. Isheen kun wanni kana gurgurtee jee sooftii gurguranii jiraatu soddomaanii. Isheen kunis akkasuma isheen kun haadha qabdi abbaan qabattee as Finfinneetti argiyan. Finfinneetti argee sooftiin irraa bitaa jedhan afaan Oromoo haasawuma isaaniitiif. Haadha hin jiru? Abbaan hin jiru jirtu. Abballeen immoo ijaan qabu. Ati abbaan kee ijaan qabu jechuudha. Kiyya immoo danda'e waan dalagu. Keessa dalagaa abshiraa. Kanas wallaahi ijoolleen kun baay'ee garana nyaatanii. Kanaafuu isin sadan keessanuu tokko lama sadii dhibba fudhattanii ni qabati. Eentu guddaa isin keessaa? Walamantu? Walamantu? Ati namantaa? Walamantu? Dhibba sadii isinii kenna.
Koma koma. Egaa. Arginu si. Illee kennaa kee agarsiisuuf miti Oromoonni waajjiraalee kana ilaalee gargaaruuf malee kennaa agarsiisa kennullee seera amantichaa miti. Kanaafuu dhibbata isinii kennan jechuudha. Barbaadii. Apa itu pernah? Wanti kun waa godheef miti garuu isaanis waa godha soddoma meeqaan waasii ni godhama kun? Si godha? Hojjetadhaa bishaan namni simmoo isin argee isin gargaaree ijoollee asiitiin ni geessan moo? Ani moo iddoo abbaa booraa? Yalla nagaa. Rakkoon qabu. Wallaahi assalaamu alaikum. Ijoollee keenya baay'ee gara na nyaattee ijoollee Oromoo keessatti arguun koo baay'ee gara na nyaatte. Kanaafuu ijoollee gargaaruu dandeessa illee as gartee Finfinnee naannoo kan tarii Buttaajira Maganxiyaa bakka jedhamu jiraatu kun kaaffee kana jechuudha. Oromoon achi jiran ijoollee kanas asitti arguu dandeessu. Kanaafuu nagaatti. Egaa ijoollee keenya viidiyoo ammaa kanatti yaada hedduu kennuu dandeessu, wal jabeessuu dandeessu. Oromoon ijoolleen jarra ammaa sadi. Isii keessa mijatti isiin diimtuuni sooftii kana gurgurti kanuma duwwaasitti gurgurti. Kun qarshii 5 abbaan sii iji jaamaan. Rabbi rahmata godhuufi haati muraa duutee jirti. Ani wallaahi ijoolleen daa'imni akkasii natti dhufuuni anaan garaa kuna nyaate. Isinis immoo akka itti ilaaltan viidiyoo kana hin beekne jara saayiboota wajjin jirru kun hundi isaanii eega jara deemte illee gaddaatti jira jechuudha. Kun as saayibni keenya illee bira jira. Innis akkasitti gargaaree darbee gadhiise jechuudha. Kanaafuu Oromoon ijoollee kana gartee karaarra galchuu qaba wallaahi. Dhibba walitti buusanii kan amma dhibba sana hedduu gammadan ani garuu qaanfadhaatti kenne. Si galee kaniifi wanni kana shanitti gurguranii kana birii shanitti gurguru. Deebisanii isuma ammoo ammas immoo shanii jijjiiranii abbaa isa jaamaa manatti sana jiraachisaa jiran. Kanaafi baay'ee nama nyaata gara wallaahi. Kana wajjin kana gara koroddaati gargaara konkolaachisaati mee ijoolleetti lamaan sadan amma akkamitti ilaalteeti yaada maal irraa qabdu Oromoof maal dhaamtame mee Gondoree kadhata gaa kunoo gondoree nama laballeessitee uummata kunoo akkanatti Oromoon kadhaa baree ijoollee isaa bakkeetti gatee ofii mana taa'ee nyaata gaa. Amma miira maaliif dhagahame ijoolleen kun lama taate ogguusiin kadhatte ogguusiin isheen diimtu xiqqoo sun ogguusiin haasoftu maal si dhagahame nan boo'een waa tokko yaaduu hin dandeenye nan boo'e. Lala wallahi arruma argeetunis nuti arra garree ijoolleen nama kanaa kadhate ni boo'enis nyaattee yoo garaa guuttattee manaaf hundeessu turte beektaa. Nyaattee waan quuftee gadi hin baanetu warra kadhattee maatii bushitii jechuudha. Kun egaa maaliif ta'uu danda'e? Maaltu rakkoon keenya laata? Maal ta'uu laata? Maaf kadhanna nuti biyya keenya irratti kadhattu mataan biyya keenya irratti kadhattu ta'uun nuuf biyya keenya irratti immoo deebinee kadhanna sanuu daa'ima ijoollee ol guddattu bor daa'ima gartee bor haadha ta'uu deemtu bor haadha biyyaa ta'uu deemtu bor daa'ii dhaluuf deemtu akkasuma gartee bor aalima barsiisaa beekaa argatu deemtu arra karaa irratti gartee godaana tajaajila jechuudha. Jiraanis xanyaan kan nuti dabarsee beektaa. Akkamitti kana kadhannee jiraanna dabar biyya keenya keessatti. Qabnu tu biyya qabnu. Ani kana natti ajaa'iba. Yaada viidiyoo faa laalaa tiimbii keessatti tiimbii godhaa laalaa. Nagaatti.